Durbi gaafa heerumtee haati siinqee itti kennitee manaa baate gaafa san siinqee qabattee ateetee baati malee osoo mana jirtu osoo haadha abbaa harka jirtu ateeteen jirtu. Durbi durba duudaa jedhama. Kunneen argaartanii dhiyeetu irratti deebi'a. Kun ammoo akkuma isaan jedhan darbata. Kunneen mi'a. Kun kamata. Kun shorora jedhama. Shorora. Kun isaan jedhan sandaaba. Kun ammoo guftaa jedhama. Keessatti dubartoonni aadaan ijaaramnee asitti aadaa turizimii keessatti ijaaramnee asii ijaaramnee akka gaariitti aadaa keenya deebifnee guyyaa barbaanne baanee asii wal geennee ateetee teenne jennee kolfinee taphannee yoo irreechaallee akkana wal qabnee irreecha deemu akkana deebifnee aadaan keenya deebitee erti aanaa dodolaa irratti. Kana faayoo ni dhaane dalti mucha nani dalti nani mani jennet kada isbana paawra dalti mucha nani dalti tiyadhan kana faanin tuman kana faatu kana faayidatti tuman kana faana materiaalii deegeera hin dhatan tokko dalti tiyadhanani anawa mani kana faan dubartiin tuman dalti dhagecha gaafa yabba warratu yakkasedha. Dubartoonni ijoolleen shamarranii yoo kan heerumin bahammoo kama heeruma. Hojii waantee dhalaya biyyattiya nagaya awwantee sita abdiin taratti hojii waantee dhalaya biyyattiya
yaa rabbi. Ani kana waan uffatanii jirtan kana mootummaa isaanii maqaan kiyya Shiree Qaabata jedhama. Ganda Dannabaati. Aanaan Doddola Godina Arsii Lixaati. Nu aadaa keenya kana aadaa akaakuu abaabilee kana itti fufnee kunuunsinee aadaa keenya tajaajilaa meeqaaf qabamte tajaajilaa keenya kunuunsuu, guddisuu, babal'isuu, keenyaaf dabarsuu, goddanyaa keenyaaf dabarsuu meeshaa kana fakkeenyaaf meeshaan kun kenneeti aadaa kana waan jaalannuuf uumummaa keenya duudhaa keenya uumaa keenya waan guddisuu barbaannuuf kennee akka kennee akka abaabilee keenya irraa haqa kennee akka kennee aadaa keenya kan beekamte bareedduu halluu irraa hawwatan nuusin kunuunfannaa hin gabbifannaa kennaaf dabarfannaa seenaa dabarsine jennee uffannee addaan geenya kun fakkeenyaaf horii irraa gogaanuu fi gonfoo aadaa jedhamu faaya kun bareeda aadaa Oromoo ittiin beekamu faaya kun siinqeen kun gaafa lolaallee lola araarsitu kan gaafa caame malkattiin baan gaafa caame ittiin baan kan malkaa keenya dureeffan kan reessa kana waliin qabannee yoo rabbi waaqillee roobe yoo waaqillee caame waaqa keenyaan kadhan Oromoon irreessa beekaa irreessa kana wajjin qabannee malkaan buuna kun siinqeen kan argitan kun mukarraa hojjetama kun immoo gaafa horii qalan fakkeenya ta'e basarra isin argitan kan yoo malqabbaanu wareega nuu qalanii gaafa wareega san nuu qalan teepha san isii irratti godhanne isii qabannee isii ulfaannee isii kabajjannee teepha horii wareega nuu qalan asirra godhanne asirra yoo godhanne kun faaya keenya akkana qabannee gadiin baana eenyu yoo isii qabanne nu afoon bu'u aadaa Oromooti faaya Oromooti eenyu nun tuqu uduu lolli fedhellee galee fakkeenyaaf siinqee tana qabannee lolli gama gamana waliin baname siinqee tana qabannee yoo afoo buunee ililfan lolli fedheen dhaamaa siinqeen araara bultii araarsu kanaaf faaya keenya qabannee Oromoon aadaa waan jaalatuuf seenaa waan jaalatuuf nullee addaan geennee jirra finna keenya dabarsuu waan yaannuuf faaya keenya. Ilmoo gafarsaa aadaa bareedduu sabboontuu ilmaa dabarsaa. Ilmoo gafarsaa aadaa bareedduu sabboontuu ilmaa dabarsaa. Akkasitti dabarsaa. keessanirraa eegala. Maqaan kiyya Haliima jedhama. Qaancuuti. Qaancuu adeemaa. Gandi kiyya Danaba. Aanaan kiyya kun Dodola. Maali mee uffanni aadaa uffatan kana nuu ibsaame? Kuni kan uffadhu bonkoo horiiti. Ka horii uffadha. Kuniin horoora. Kuni sandaaba. Kuni jombolla. Kuni hadhooftu. Naggaadee walitti hadhooftuun naqan kan. Kun darbata. Kun callee ateetii. Uumaa iddoo duraanii. Akkas kun balaa akka keessa jiru. Akkasi uffanna. Billiqeenni. Akkas. Akkanatti uffannaa. Gaafa dhoon irra jiru sabni. Uumaa keenya. Aadaa uumaa kana. Maaliif uffatame? Aadaa keenya uumaa duriitii. Abboo akkoo abboo duraanii warra gugurdaa duraanii kunillee calle. Kanaaf uffannaa aadaa keenya seenaa keenya ilmaa dabarsina intala geettee dabarsina nu boru biraa godaa kanaaf uumaaf duudhaa waan kanaaf. Faayidamee wanni kun akka dhalatti darbuuf maal godhuu qabamee namni amma siin Kana kaayeeti gaafa nu darbine uduu nu jirru itti dabarsina akka godhatu akka uumaa duudhaa ofii sanii ilmaa dabarsina akka keessanii kanaa dabarsina nu boru biraalee dhalataan sunillee ilma ofiitii dabarsa ganaa gaafa nu tarrellee akkasii wal jalaa baratan uumaa kana duudhaa kana. mee amma dubartoonni akka keessan kanatti aadaa kana calaqqisiisuu aadaa kana beeksisuu irratti hojjetaa jiranii amma? Amma hojjetaa jiran irruma jirran haqattiin jiru walumaan jirra hojjetaatu waan jirra hin gandelle hin dagannelle dhima hojjaan uumaa keenya kana hin ganne maaliif ilmaa dabarsina duudhaa uumaa ilma keenya intala teenna ilmaa ta ilmaati ta dabarsinu ilmaaf akkas
Gadoo.